Reeffa Paatriyaarkii mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Morqooriyoosiif bakka Paatriyaarkiin Abuna Maatiyaas, Phaaphaasonni, hordoftoonni amantaa Ortoodooksii fi aangawoonni garaagaraa argamanitti sirni geggeessaa taasifameera. Sirna geggeessaa kanarratti Paatriyaarkiin mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas akka jedhanitti Qulqulluu Abuna Morqooriyoos yeroo lubbuun turan qormaataa fi rakkoo addunyaa dandamatanii ergama mana amantaa isaanitti kenname sirnaan baataniiru jedhan. ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ አራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን Paatriyaarkiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa arfaffaa kan turan Qulqulluu Abuna Morqooriyoos biyya isaaniif tajaajila bal'aa ta'e sadarkaan ijoollummaa isaanii hanga ga'eessummaa fi hanga du'aan boqotanitti ergama isaaniitti kenname kabajanii rakkoo fi qormaata addunyaa kana baatanii ergama itti kenname sirnaan baataniiru. የሰጠቻቸውን ኃላፊነት ተወጥተዋል ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ itti dabaluunis akkuma Qulqulluu Abuna Morqooriyoos nutis nageenya biyya keenyaatii fi tokkummaa uummataaf hojjechuutu nurraa eegama jedhaniiru Qulqulluu Abuna Maatiyaas. እሳቸውስ ሄደዋል። እኛ ደግሞ ተራችንን ሲደርስ እስከምንሄድ ድረስ ሰላሙን እንዲሰጠን isaan boqotaniiru. nutis gara iddoo boqonnaatti hanga deemnutti nageenya akka argannu, jaalala akka argannu, rakkoon keenya akka dhaabbatuuf, waraannii fi walajjeesuun akka ga'uuf hundi keenya cimnee hojjechuu qabna. Hundi keenya bakka amantaa keenyaatti nageenyaaf tokkummaaf dhiifama argachuuf haa kadhannu. ስለ ሰላም እንጸልይ፣ ስለ ህብረት እንጸልይ፣ ስለ ይቅርታ እንጸልይ። Sirni awwaalcha Paatriyaarkii mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Morqooriyoos guyyaa borii Bataskaana Kaatedraalaa Sillaaseetti kan raawwatamu ta'a.